tumanii mana hidhaatti guuramuun kanuma barame ture. Garuu agarii argachuun hin dandeenye. Agariin gaafa ofii isaatii barbaade malee qaama nageenyaa hin mul'atu. Garuu isaanuma wajjin oolaa, isaanuma wajjin bula. Uummanni Oromoo Salaalee akka agariin harka mootummaa ofii olaa sanatti hin kuufneef akka armaan gadii kanatti sirbaan waaqa kadhatuuf ture. Kuyyuu hirroobiin yaa cabbii, hurufa kuyyuu hirroobiin yaa cabbii, nafseetti faradiin agarii tulluu baasee arbii. Jechuun uummanni Salaalee agariif waaqayyoon kadha ture. Gaafa naftanyoota irratti tarkaanfii fudhachuu barbaades tasa osoo hin taane akka qophaa'anii eegan dura ergaa itti dhaameetuma dhaqa ture. Keenyaaf guyyaa tokko bulchaa aanaa Dagam yeroo sanaa kan ta'etti akka dhaqu ergaa itti dhaame. Guyyaa jedhame yoo ga'u namichi waardiyyoota isaa qabatee meeshaa isaa hidhatee loltuu isaa hidhachiisee dhufa agarii eeguutti ka'e. Osuma eegaa jiru kadhataan uffata baay'ee moofee uffatee kadhachaa deemu tokko mana bulchaa kanatti goree kadhate. Hojjettoonni isaa kadhataa kanaaf midhaan kennanii fi nyaachisanii. Aduu waan natti dhiyeef bakkin ani deemu immoo bosona keessa darbeeti waan ta'eef shiftaan na reebaa akka gooftaan keessan na bulchuuf naaf kadhadhaa jedhe. Hojjettoonnis gooftaa isaanii kadhatanii fi yaa bulu achi baaxii mana jalaa sana yaa ciisu jedhee heeyyamee fi kadhatichis bakka bultii argate. Sana booda dhufa agarii eeguu itti fufanii. Sa'aatiin beellamaa darbus agariin dhufuu waan dideef abbaan aangoo suni duraanuu erga yoomii tikseen na fuuldura dhaabbattee naafetti jechuun tuffii agariif qabu mul'isuun laphee ofii dhiyeesse. Yeroo kana kadhataan baatii jala ciisu sun waan namni kun jechaa jiru hundaa sirriitti dhagahaa ture. Erga obsaan xiqqoo ture booda kadhatichi bakka ciisuu ka'ee shugguxii qanqallootti kadhachaa ture sana keessaa baasee gurra bulchaa sana irratti qabe akka harka kennatu gaafate. Namichis naasuudhaan qawwee isaa lafa godhatee harka itti kennate. Edaa kadhataan bakka bultii gaafate sun agarii tulluu ture. Sana booda agariin namichas waardiyyoota isaa walitti hidhe erga garafaa ture booda mana tokkotti galchee balbalatti cufuudhaan meeshaa waraanaa isaanii fi maallaqa fudhatee deemuudhaan waan ta'e sana akka bulchaa godinichaatti fiiche deemuudhaan itti himu ajaje. Yoo himuu baate garuu yeroo biroo deebi'uudhaan akka ajjeesu akeeka. Gochaan agarii kun kan rifachiisee fi baay'ee aarsee bulchaa naannoo Kuyyuu yeroo sanii kan ture fita waraarii muluu asanuu anuu agarii nan qaba jedhee dhaadachuudhaan bulchaa godinichaatiif waadaa gale. Akkattiin qabuuf qawwee domooftorrii Ameerikaa 5 kennamee ture. Qawwee kunis ashkaroota isaa hiruun barbaacha agariif aanaalee Kuyyuu warra Jaarsoo, Giraar Jaarsoo, Dagam, Hidha Bu'aa Bootee fi Yaayyaa Gullollee lafa kana dura agariin keessa socho'uun qabsoo gaggeessaa ture keessa ka'anii. Barbaacha baay'ina keessa naannoo lafa dhaloota agarii kan taate bakka Leemman Sillaasee jedhamuun beekamtutti agarii argatanii. Sana booda agariin namoota ergamanii isa qabuu dhufan dura dhaabbachuudhaan injifannoo seenaan hin daganne galmeessisuu danda'eeti ture. Namoota qabuu dhufan kaan isaan ajjeese, kaan immoo madeesse, kanneen hafan immoo dheessanii gara dhufanitti akka deebi'aniif dargisiise. Sana booda uummanni Salaalee gootummaa kana dinqisiifachuudhaan akka muluu of fakkeessanii agariidhaaf sirba armaan gadii kana sirbaniifis ture. Anaa rabbitu na baase dabalee gurrarra yaase burruusee seefaatu baase qawwee awraajjaa gachisiise. Yaa burruusee ashkara koo yaa burruusee ni lollanaan jettanii too sintoo rakkoorra na buuse jechuudhaan salphina muluu sirbaan agarsiisaa turanii. Burruusee fi dabaleen ashkaroota muluu turan. Guyyaa tokko bakka agariin jiru kan dursee hubate Asmaariin duraan agarii wajjin deemee faarsaa ture qaama nageenyaatti hime. Asmaariin kun kan agarii ganeef namni bakka agariin jiru hime lafa gaashaa 2 fi qarshii 10,000 badhaasa akka argatu mootummaan yeroo sana labsee ture. Sana booda humni dafee qaqqabee mana agarii keessa jiru sanatti marsanii yommuu agariin bahu ajjeesuu yookaan immoo madeessanii booji'uun eeguu jalqabanii. Humni waraanaa dafee qaqqabee itti marsuu waan dhaga'eef tooftaa itti harkaa bahu barbaadu jalqabe. Sana booda qamisii dubartii kaawwatee kophee durbaa godhatee shaashii hidhatee durba bareedduu fakkaatee karuma balbalaatti bahee deeme. Yeroo kana waraanni iddoo qabatee eegaa jiru ilaalee sanyoon isaa baatee inni itti aanee dhufa jedhanii of eeggannoodhaan eeguutti ka'anii. Agariin duubatti darbuun jaalleewwan qabsoo isaa wajjin boombii fi rasaasa itti roobsuudhaan loltoota baay'ee ajjeesuun kaan immoo madeesse warri kaan immoo gara dhufanitti akka deebi'an godhe. Gama agariitiin jaalleen qabsoo tokko qofaatus wareegame. Sochiin agariin jalqabe kun hirriba kan dhoowwate mootummaan Haayile Sillaasee loltoota baay'inaan gara Salaalee naannoo agariin qabsoo hidhannoo agariin bakka jiru nutti himaa jechuun uummata dararuu fi hidhuus itti cimse. Baay'inni loltoota bobba'ee sulultaa hanga qarree gohaatti kan lafa dhibbise ture. Yaa ta'u malee uummanni naannoo sanii namni tokkoyyuu agarii dabarsanii kennuurraa ofuma dararaa fi gidiraarra gahoo fudhachuuf filatani. Qabsoon agariin godhus Salaalee keessaa aanaa 6 jechuun aanaa Dagam, Kuyyuu, warra Jaarsoo, Hidha Bu'aa Bootee, Giraar Jaarsoo fi Yaayyaa Gullallee yoo ta'u Shawaa Dhihaa keessaa immoo aanaa Meettaa ture. Kanaaf agarii eessa akka ooluu fi bulu hin beeku.